warahmatullahi wabarakatuh ya jama'a akkam jirtan naguma waggaa turaatti galanni rabbiin badin akkam sen warri kaleessaanii YouTube ko subscribe naa godhaa like naa godhaa share naa godhaa comment bareedaa naa barreessaa isiniin jennaan naa barreessan galatuma isiniin jechuun barbaada warra mallee immoo viidiyoo kan kosa guyyaa tokkotti yaa viidiyoo jalqabaati waan ta'eef haa ta'u rakkoon qabu bareedduu gootanii viidiyoo qaxxalu kanarratti immoo abdiin qaba akkasin laayikii gaanaaf kennitanii subscribe na gootanii comments na barreessitan isiniin jedha warroota akkuma isiniin jedhu warroota akka kooti addisii banataa jirtanus yoo sag viidiyoon kan koo kun isinitti dhufee naan viidiyoo koo dhaggeeffattani anaafis na commentiidhaan na jalatti barreessaa anis dhufeen isinii godhashi ምክንያቱም kennee fudhachuun barbaada fudhachuu qofa isinirraa eeggachuu qofa osoo hin ta'in kennee fudhachuun anis isiniif hin godhaa isin isa naa godhaashi kanatti walii galatoomaa isiniin jedha akkanaa gochuu keessanii fi warroota akka kooti banachuu heddanus warri banattanii jirtanus commenti jalatti naa barreessaati kan viidiyoo koo agartan anis immoo dhufeetanii isiniif like isinii godhe subscribe isinii godhe yaa waannaan subscribe dha likenis badiin qaboon tariinuu jechuudha nama faana isiniin jechuun qaba warri viidiyoo kan koo laaltan amaanaa ishee subscribe tuun godhin bira dabarinaa isiniin jechuun barbaada ishee yaa video kan koo kaleessaa irratti bareedduudha ta'u video jalqabaati waan ta'eef akkuma isiniin jedhu kana duraan sababni tokko YouTube baneen beeku yeroo jalqabaan banaara gizeen banu yeroo dheeraa hawwee keetan bane gati sanaannaan subscribe naa godhaa hawwii koo naaf guutaa isiniin jechuun barbaada shobloowwan koo warrootan video kana argitan hundi keessanuu like naa godhaa subscribe naa godhaa na gargaaraa na jajjabeessaa fuulduratti kan cimee isin waliin hojjedhu naa godhaa isiniin jechuun barbaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت وماشي